wanneen yookaan mirgoota uummanni tokko bakka jireenyaa biyya isaa irratti hafnaan addunyaa kana keessatti qabaachuu qaban hundaa'uu dhabee asabuun isaan jaalatamaa jechuudha. Wanti uummanni keenya kallachi uummata keenyaa adda bilisummaa Oromootis dadhabate cunqurfama. Gabrummaa biyya keenya irratti mirgi keenya mulqamee sadarkaa lammaffaatti jiraachuu. Namni biraa akkaataa nuti jiraannu nu murteessu. Kana didaa turree har'as ni mormanna borus mormachuuf qophii. Gurraachi, adiin, diimaan yookaan immoo magariisni yoo jiraates kan samirraa bu'ee dhufullee osoo kan argamu ta'ee eenyu jalatti biyya keenya irratti kana seera kanaan bulii heera kanaan bulii akka dabbu'ii nuun jedhu akka jiraachuu hin deenu jechuudha. Abbaan wajjin biyya keenya irra jiraachuu barbaade mirga uummata keenyaa kan inni biyya isii irratti qabu abbaa biyyummaa isaa kabajuudhaan nu wajjin jiraachuu ni danda'a jechuudha. Oromiyaa irratti yoomillee taanaan murteessan uummata Oromoo qofaa jennee amanna. Kana mirkaneessuudhaaf akkuma jedhan deebi'aa addi bilisummaa Oromoo akkasumas uummanni bal'aan keenya har'as borus qophiidha jechuudha. Humni qabsoo keenyaa kan har'a argitanii fi kan kanaan dura ture kan borus qabsoo kanaaf hiriiru akeeka adda bilisummaa Oromoo fi akeeka uummata bal'aa Oromoo kana bakkaan ga'u kan qophaa'e jechuudha. Kanarraa kan hafe mirgi abbaa biraa kan inni dabreetiin saamuu barbaadu yookaan miidhaan adda uummata keenya ittiin dursaa turee fi har'allee ittiin dursuu borus ittiin dursuu isa kanaa jechuudha. Kana uummanni keenya hanga maayyiitti nuu fudhachuudhaan akka adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiree fi tinnisee hanga maayyiitti akeeka ofiitiin xabaafachuudhaan akkuma ummatoonni biyyi biraa biyya irratti kabajamanii jiraatanitti kan kabajaa itti harka isiitti galfatee jiraatu ta'uu qabsoo bifa barbaachisa hundaa'uu haala nagaa keessatti akka nagahummaa danda'ametti haala biraa keessatti immoo akka barbaachisatti akka itti uummanni keenyaa qophaa'u jenna.